kitaaba gurguruudhaaf immoo bizinesa kitaaba kanarraa hojjechuudhaaf immoo namoonni baay'ee yoo laaltanii yeroo ammaa bizinesa hojjechuudhaaf dhugaa rabbiin sitti maa ammatu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu jedhamee mootummaan dha'u ce'umsa Itoophiyaa keessa dhaabbachuu hin danda'u. Barcuma irratti waliin galan waan ta'e beektaa yeroo tokko mootummaan utaatanii osoo isin qajeelaan barcumaa irra gatteettanii biyya tooyattanii hin argin diinni nutti ta'e. Abaawoodhaa fi abaawoo magaalaa Finfinneetti marii gaggeessaa jiru jechuudha. Marii kanarraa bu'aa maaltu argamaa kan jedhu sana jijjiirama maaltu dhufa jettee yaaddaa kan jedhu akka nu laattuuf galatoomne. Waa'ee marii abaawoo fi abaawoo jaarnoota ibsa kennanii jira. Wanni beekamoon amma booda afaan qabattee jirti. Cinaa ajjeefne dhabamsiifne cinaa biyyaa baafne kabosana jiru sadii kutachiifne harka kennisiifne akka jawaar kana. Ce'umsa jedhamu sun hedduun isaanii yeroo mootummaa ce'umsaa san waa yaaduu dhaaban achirraa kasee yaadanii hin beekan. Uummanni Oromoo maalirra akka jiru, biyyi Itoophiyaa maalirra akka jirtu, mootummaan Itoophiyaa, mootummaan bara sanii fi har'a mootummaan maalirra akka jiru kana guddina uummata keessa jiru. Guddina karaa argitee hedduminaatiin, jijjiirama karaa barmootaatiin, jijjiirama karaa diinagdeetiin, karaa misoomaatiin waan Oromoo keessa jiru quban qaban. Ka isaan beekan Oromoo hedduu tuffatan. Oromoon isaan beekan Oromoo bara 1991 san itti fakkaata. So yaadi isaanii hundi bakka sanis sakaalamee jira. Yeroo hunda mootummaa ce'umsaa jiran. So kanaafi kun waan isaan kaasuu malan osoo hin ta'in akkuma ejjennootu kanuma qabatanii achi deeman kana argitee araarama diduuf jalqabanii qophaa'anii warra deemantu achi keessa jira. Dubbii ajaa'ibaa dhageeffadha. Namni akkaan qabsoo Oromoo keessatti akkaan dinqisiifadhu akkaan jaaladhu keessaati nama jalqabaati. Kanatti aanseet immoo gaafiin kiyya gaafuma lama. Gaafiin kiyya inni jalqabaa walgeettiin kun walgeettii kitaaba eebbisuuti. Kitaaba kana keessatti yeroo kitaaba kana eebbifnu ati kitaaba eebbisuudhaaf kitaaba eebbisutti sababa kitaaba gurguruudhaaf immoo bizinesa kitaaba kanarraa hojjechuudhaaf immoo namoonni baay'ee yoo laaltanii yeroo ammaa bizinesa hojjechuudhaaf as keessatti deemaa jiraa jedhan. Bizinesa hojjechuudhaaf dhugumatti deemutti jirtamoo waan kanallee namoota kanaaf deebii kan kee maali waan jedhudha. Gaafii gurbaan dargaggeessii amma eegaleerra kitaaba bizinesa ittiin hojjechuu maal bizinesa hojjechuun haraami? Kitaaba akkanaa barreessuun bar hidhaa taa'eetiin waan hin dalagu dhabeeti malee osoo ala taa'ee waggaa lama afaan irraa fixuu danda'a ture. Hangas xaartee yoon bizinesa ittiin hojjedhee nama bar kitaaba barreessuun jiraachuu jira. Nama hatu discourage godha, nama dalagatu encourage godha jiran. Warra siyaasaa kanaan hoggaanii dalaga. dhugaa rabbiin sitti maa ammatu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu jedhamee mootummaan dha'u ce'umsa Itoophiyaa keessa dhaabbachuu hin danda'u. Barcuma irratti waliin galan waan ta'e beektaa yeroo tokko ODP kuffisaniitu abjuudhaan Jawaar faa, Obbo Daawud faa, Kamaal Galchuu faa wanni ta'anii ODP balleessaniitu mootummaa ce'umsaa dhaaban jechaadha. Mootummaan faakshinii godhaa jira, mootummaan biyya bulchaa jira. Kuffisanii baal irratti wallaban beektaa? Persenteejii irratti wallaban. Namoota akkasiitu mootummaa ce'umsaa dhaabbannaa jiru. Maalitti fuudhe kana jireenya? Amma ga'a. Namoota akkasiitu mootummaa ce'umsaa dhaabnaa jiru. Mootummaa poolisii ijaarratee, caasaa mootummaa ijaarratee, mootummaa ta'ee jiru kuffisanii achi sheegatanii barcuma shan illee kennanii deeme. Innaan Kamaal Galchuu 40 fudhattee 30 fudhattee itti ka'echaa. So namoota akkasiitu mootummaa ce'umsaa jira. Isaan waliin galan utuma ta'ee jiru. Oromoon amma booda afaan qabattee jirti.
cinaa ajjeefne dhabamsiifne cinaa biyyaa baafne ka bosona jiru sadii kutachiifne harka kennisiifne ka akka Jawaar kanas mana hidhaatti kolaafne kanaafuu akka fedhetti diriirfannee saamne miligaadhaan bulchine jedhanii yaadaa turan akkasiimi hidhaan qoraasuma dhiiraatti malee ittiin kolaanu nuti hin kolaanu ni ribne malee hin rafne ni callifne malee iyya takka bannee taa'u turre beeka. qabattanii mootummaan utaatanii osoo isin qajeelaan barcumaa irra gatteettanii biyya tooyattanii hin argin diinni nutti ka'e. Diina san akka isin itti ofirraa deebiftan akka isin itti nurraa deebiftan san yoo yaadadhu boo'ina godha. Waan mootummaan dalage waan doktorri dalage kakalee laalle san waan kalee laalaa oolle san yoo laalu waan miidiyaan ammoo isin dura agarrellee yoo laalu ani zamana duraanii mootii tokkotu jira nabiyyi Allah Suleymaan jedhanii namni kitaaba Tawraatii fi Injiilii fi Qur'aana beeku illee beeka nabiyyi Allah Suleymaan kabubbee yaabbatu san Suleymaanii kana allaatti illee qoonqa allaatti illee beeka raamuu mixii lafarra yaatu tanallee qoonqa ishiillee beeka namni isarra waan bareeda ijaareen jiru maaltu isa qarqaara sila isa jennaan jinni waan mara beetu tana rabbi laaffiseefiti jinniin isa qarqaartee akkasitti ijaaramaa jira kana ogeeyyii wayiita akka jinniititti beektu rabbi Dr. Abiyyi laaffisee ijaarame malee kun namatti ijaaree jechuu hin dandeenyu waan kalee laalle kan ka isatti aansu waa'ee nagayaati yoo nagaa hin qabaatin mana keenya seennee bullee rafnee ba'uu hin dandeenyu nagaa maaltu nu dhoggee jennee haa laallu dhukkubni keenya numaa ta'inaa jedhee shakkeen matama kennaa wayitaa dhukkubni keenya jedhee shakke maaliif walii galuu dhabuuf akkamitti waan qarate dagattee Oromoo maal yaadda Oromoo akkanatti sii taati ilma namaa dhiisii horiin horu zamana dur horii hora baal 200 faa qaba yoo saani sooressi fuuldura qajeelee qad jedhee deeme horiin kun garbutti hin goru mee wal fakkaadha qajeela dhugaa dalaga namni dhugaa dalage hin du'u hin kufu hin salphatu Dr. Abiyyi Ahmad Ali irratti ilaali nama dhugaa dalage nu akka baaleetitti baale guddaan kuni karaa ismaaltii kiiloomeetirii 40 bichaa qabna Shaashamanii irraa ka'ee asiin lixa nu bira bakka gayetti nu achi irraa goobbaatitti kiiloomeetirii 40 bichaa qabna biyyi midhaan bareeda qabu biyyi gaala qabu biyyi loon qabu karee hoolaa qabu kiiloomeetirii 40 bichaa qabna har'aa karaa sanillee argannee jirra rabbii keenya galanni haa ga'u karaa rooba irraa ka'ee gaasara keessa bahee gindhiiriin dhaqu ka'anaaf gindhiirii walitti baasu ka'anaaf ismaalee walitti baasu sun gizee sadii bushmalisin beekanii kontiraakteraa kenname karaan sun citee gindhiirii fi rooba walitti dhufuu dadhabde san akkam nu gootan ka jedhu dhaamsi tokko kana kalammataa industirii bareeda magaalaa roobee jalatti shaayirratti nuu dalagame motorri gugurdaan achi nuu dhaabata qeeraan guddaan achitti nuu dhaabata wanni marti achi nuu dhaabata midhaan kenna buskuta baastaa mokoroonii wanni marti achi nuu dalagama jennee ilil jenna akkuma dalagametti geeffamee akkasumatti taa'a inni maa akkasitti taa'e jechuun yaadachiisa. Nageenya irratti rakkoo guddaa qabna wanti hojjetame kun kan inni milkaa'u kan inni fiixaan ba'u ituu nagaan jiraate wanti hojjetame kun dirriba silaa hojjetamaa ture nagaa irratti hojjenna obbolaan keenya maalii qawwee walitti dhufaasaa yaa jaarsoli of kennuu barbaada ajoollee baddaa keessaa galchuu barbaada mootummaan kophaa isaa milkaa'uu hin danda'u jaarsoli bukkee qora abbaan amantaa bukkee qora karaan keenya karaa rakkina guddaa qabna karaa gizee xaaliyaanii hojjetame karaa guddaa barbaada karaan kun godina 4 hammata. Kaafaa'oodhaa fi abaa'oo magaalaa Finfinneetti marii gaggeessaa jiru jechuudha. Marii kanarraa bu'aa maaltu argamaa kan jedhu sana jijjiirama maaltu dhufa jettee yaaddaa kan jedhu akka nu laattuu fi galatoomne. Waa'ee marii kaafaa'oo fi abaa'oo jaarnoon ibsa kennanii jira. Wanni beekamuu qabu ejjennoon rakkoon biyya sanii irratti Oromiyaa fi Itoophiyaa mariin furamuu qabdi jedhu ejjennoo dhaabbilee lamaaniiti durumaa'u. Gaafa biyyatti gallee irraa kaafne yaalii hedduu goone keessatti rakkoon Oromiyaaf taate rakkoo Itoophiyaadha. Afaan qawwee osoo hin taane mariidhaan furamuu qabdi. Mariidhaan nuti qophiidha. Ibsi yeroo hedduu hunda bahu qanu. Handidee wayyaaneen Muhammad 27 caccabsee isin bulche yaadis isin bulcha. Wayyaaneen Muhammad 27 Tigraay keessa obboleessiin tokko hin turre Oromiyaallee hin jiraatu jee humna hin qabneen fadhiidummaa isaa irraanfatee harka laamshaadhaan nu dha'uu deeme harki irra caccabe Abiy Ahmed. Kanaaf wanti paartiileen amma godhan ammas mootummaatu eegale isaanii miti. This was initiated by Abiy Ahmed. Maalif baadiyyaa dura dippiloomaatonni dhaqanii kadhatanii martifatanii jilbiifatanii marii oboo jingoo durra deebi dide
Ayo tika orang sivil kalau jadi berbat kita dia tinggal. Tikor rafnan. Abi Ahmad boy rajal desa ti. Aban re boy rajal desa baik tani. Sada jal desa. Ada jal desa uga jadi jadi tika betul kurang. Tidak ada. Bok kisah kama utali. Kiane mungkin kami akan capek ber. Adwa tositun albati gadis. Adwa situn ilmole sa better. Gafkan ini lapan bet aja tu. Oni ni amma wara jurus. Lapatu. Kayo ini demu mal. To pararam berbade jadi. Le sampai demu kan jala bobe. Arre biasa teh, orang untuk kau tahu apa? Ejen orang arre zaman san, orang merat, waktu macam orang ada batu jadi ni. Lolo orang yang kerja juru, maridan, apa orang jadi ni. Anak ibu tu kapan jadi? Padahal seru agak itu, nah ini sadau. Gafile waktu itu kau kan, gafile murasan minimal demand kerja ni juru. Orang merat, waktu macam orang ajar aku, tu orang berpanna, gafile isan kerja kan? Ini dia bisa mundur dulu, orang lalu. Anak kerja orang gafatan, abi Ahmad anggur juru, mari ilah filah merah, tahun dan dah jadi dalam murid tinggi. Karena mau kabat amal, dua tu lagi jadi boleh di. Amma orang mau wajib itu, orang cukup dijani kerja orang kana. Bahasa, ayu orang mau bekan orang mau rep dijate, dah di orang mau kedam. Kuda tanah rumah dulu dia menjadi garagal. Tidak apa, amal sedih ni sincali jentangkan. Yo dikat inisiatif lama kalian keser made tu. Tok mari orang mau kamara lama fa. Fune di minister negenya jalan alam muslimnya keser jalan. Dokter pilava keser jalan. Motum marais, monto terais. Amari di orang mau ni jira jam kami jujur hundu lagi. Gar kemana berbanding US rice, UK rice, Poland rice ini. Mari boleh itu, mari egal. Warga kerja aku keser jalan ini barang jenis kesah le dua gar. Masalah macam ni namanya wan serius wali nase. Mereka apa sih? Wani fano jamun tu nunjuk. Incili pun nunjuk. Amara kesah warga ciri mati dah. Boden mau dia ni, orang mau tu makan itu mana boleh? Dia je tu. Tahu boleh jenggot am. Egam mereka wani sududa ni repir mati. Mari boda Tanzania terbaikan. Rati mekan. Jamaah dadati. Warobos. Toleh je. Harga sekalipun misal wali jalan. 95%. Boda erge. Jolle tu cisi